Tole maqaa kee hanga akaakayyuutti naa himi. Bakki dhaloota kee? Tole mee guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamtee irraa gara Giddaa ayyaanaa osoo deemaa jirtanii maaltu si mudatee? Mee waan guyyaa kaleessaan wal qabatu guyyaa jimaata kaleessaa naannoo ganda Andoodee Dichoo bakka Dichoo jedhamee waamamu kanatti mee maaltu si mudatee maaltu sirra ga'e? Mee waan jiru waan ija kee nagarte. Dhugaan jiru Naqamtee irraa kaanee kaleessa bittiin bullee booda ganama isaa kaanee utuu dhufaa jiru bakka addaa Dichoo jedhamutti magaaleenyiin Amaaraa lama basaasa nutti qabuudhaani harka laadhaan hidhate. Shufeeriin sireen qabee harka laate keessaa bu'u garbaan hidhate. Kunis sanyii nama garbaan gaafa nu garbaanu tokko fiigaa dhiise caakkaa keessaa walla shafanateera nu fattashan warri kan gaafa isaan nu fattashanii jaakettii babaasnee filaanne wanta ofirraa qabnu hunda isaatti filaanne baasnee hundeen isaanii suuraa fuudhuu didanii tokko caakkaa keessaa beera isaa hirkaa fuudhee anaan warra dubartootaatti na dabalanii akkaataan itti lubbuu hafee warra dubartootaatti dabalamee illee isaan do'amte. Tole nama meeqa ta'a baay'inaan konkolaataa sana keessa kan ture dhiirri meeqa dubartoonni hoo meeqa? Walumaa galatti nama 25 ta'u ilmaamaa. Garuu dhiirri nama 11dha na dabalatee dubartoonni warra kana. Tole dhiira mee abbaa kee dabalatee dhiira kanneen achitti bakka tokkotti walitti qabamanii rasha nama rasaasaan rukutaman kana maqaa isaanii hin beektaa? Tole natti himi. Tokko Baakula Ahmad Falaa Nuuruudha. Tokkommoo Wasiila kee? Wasiila kodha. Tokkommoo Ahmad nama Ahmad jedhamu nama guddaa jira. Tokkommoo Fuad Jawaar. Warroota kana. Nama meeqa kan du'e jechaadha jecha kaleessaa kanaani? Nama 11. Nama 11. Nama 10 ani keessaan asii anuma kan keessaatii malee warri kaan du'anii. Yeroonni suni afaan Amaaraa haasa'uu uffannaa isaan uffatanii jiran maal fakkaata? Uffannaa wattaaddarootaa fakkaata. Isaanis finxaaleyyii Amaaraadha. Alaabaa isaanii qabatanii dhaabbachaa jiru. Alaabaa finxaaleyyii qabatanii jiru jechaadha. Tole galatoomii. Akkaataa isaan sabbaa koddeetinii rasaasatti qabuudhaani jaamara shufeerii maa dhufanii ajjeesan. Shufeeriitiin ajjeesanii booda immoo warri isaan boollatti of dadarbatanii boolluma keessatti xiyyiitti qabuudhaani akka bireeliitti isaan rukkutanii ajjeesanii. Bakka tokkotti. Bakka tokkotti. Sigarnaqas. Ani immoo warra dubartootaa faana nu ari'anii nan fiigaa fi ni miidha. Miigeen eessumaan akkasiin lubbuu kan bifa. Malee sinumaanuu sin ajjeesuuf turan jechaadha. Baqattanii jalaa baatan. Tole egaa kunoo kana fakkaata wanti jiru kunoo mucaan kun Imraan Tolaa Nuuruu jedhama. Abbaan isaa kaleessa kan rasaasaanii bifa sukkanneessaadhaanii maatii tokko Aminee Nuuruu kan jedhamu obboleessa isaa fi namoota 12 bakka tokkotti ajjeefaman keessaa kanneen ammallee hospitaala jiran jiru. Har'a ganamallee kunoo Fuad Jawaar kan jedhamu kaleessa rukkutanii kan hospitaala ture har'a kan lubbuun isaa darbellee hin jira. Kana fakkaata walumaa galatti dhugaan daa'imni dhugaa dubbataa daa'imni soba tokko malee dhugaa jiru dubbataa. Mucaan kun osoo ilaaluu ija isaatiin ilaaluu kan abbaa isaa dhabedha. Kunoo kana fakkaata wanti jiru rabbiin dhugaa afalmu garuu dubbatanis deebiin gadda ta'eera. Wanti kunillee ana Giddaa ayyaana kanarra waggaa arfaffaa kan lakkoofsisaa jirudha. Irra deddeebiidhaan bakka Dichoo addaa Dichoo jedhamee waamamu kanatti maatiif firoonni jarreen kanaallee hedduun kan wareegamaniiranii jiru. Karaa aanaas ta'e karaa bulchiinsa aanaas ta'e godina furmaanni itti kennamuu hin dandeenye waa'ee bakka kanaa wal qabate osoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa jedhee waamu naannoo kanarratti jiru namni ajjeefamuu fi bifa sukkanneessaadhaan lubbuun namaa kan darbu ta'uu
daa'imni kunillee hin dubbataa jechaadha. Namoonni kun immoo alaabaa finxaaleeyyii kana qabatanii garjabummaadhaan waan sukkanneessaa abbaa isaa irratti osoo mucaan kun ilaaluuti kan jaroonni kun yakka kana raawwataa jiran jechuudha. Kanaafiyyuu qaamaan mucaa abbaan osoo ilaaluu irraa du'e kana bira deemnee kun sagalee kana akkanatti waraabnee isin erguun keenyallee argaa jechuufidha. Seenaa maafidha waan ta'eef dirqama nurraa eegamummoo waan jiru akka kanaanii isiniin geenyee jirra. Egaa isin immoo bifa keessaniin kallattii keessaniin dhiibbaa maalii gochuu akka dandeessanii isintu beeka kunoodha jechaadha. Qaamaan mucaan kun mucaa Tolaa Nuuruu kana kaleessa maatii tokko keessaa namni meeqaa fi dubartootni meeqallee kan laga keessa baqatanii ittiin bulan kana fakkaatan siniin jedha. Galatoomaa. Sabun, sabun.